Amada gay fadu. Hawwisoo adda bilisummaa Oromootiin kan hundaa'e baandiin Gadaa artistoota buleeyyiin deeggaramuun aartii, aadaa fi duudhaa Oromoo dagaagsuu keessatti gahee dachaa taphataa tureera. Gurbaan magaan tureet yoona malee oomireet yoona talbaa qotaniit yoona dabraa lolanii. Qeerramsi kee geerarree qeerroon mataa daggan. Galaata keerabbii Oromiyaa bilisa bahuuf. Agaabiyaa shufeeraa. Baandiin Gadaa hundeeffama isaa waggaa 25ffaa sababeeffachuun qophii bashannanaa addaa fi konsertii muuziqaa yoo isiniif qopheessu gammachuu guddaatitti dhaga'ama. Guyyaa kana artistoonni fi weellistoonni jaallattan isin bohaarsuuf qophii xumuranii isin eegaa jiru. Bakki bulchiinsa magaalaa Buraayyuu Abdii Noonnoo bakka Ashawaa Meedaa jedhamuun beekamu Hoteela Intarnaashinaala Biraanuu Bayiitti akka lakkoofsa Habashaa dilbata waxabajjii 10 bara 2010 sa'aatii 5 irraa eegaleeti. Sagantaa seena qabeessa kanarraa boodatti haftanii iddoo yoo isin hanqate nun komatiinaa jedhu koreen qindeessituu qophichaa. Baandii Gadaa bu'uura aartii uummataa.